Waaloo taatoo fiilmiif tiyaatiraa Afaan Oromoo kan taate Gaaddisee Minkafuu yeroo amma artii cinaatti hojii daldalaatti bobbaatee jirti. Waggoota lama hojii kana irra turteen kaappitaala hojii ishee kuma dhibba lamaaf sagaltama irraa gara miliyoona 3,200,000tti guddistee jirti. Tsahaayidamxootu waa'ee muuxannoo hojii ishee haasofsiise kunooti. Shamarree Gaaddisee Minkafuu magaalaa Naqamteetti dhalattee guddatte. Barnoota ishee sadarkaa lammaffaas achumatti xumurte. Bara 2007 akka lakkoofsa Itoophiyaatti yuunivarsiitii Finfinnee seentee barnoota ikoonomiksii barattee eebbifamte. Barnoota ishee xumurtee gara hojii qacaramuu osoo hin deemne hojii yeroo mana barumsaa sadarkaa lammaffaa barattu itti hirmaachaa turte. Walaloo barreessuu, diraamaa hojjechuu fi tiyaatira taphachuu jalqabde. Gaaddiseen akkamiin daandii aartii kana akka hordofte dubbatteetti. Gumii madda xiqqoo kanneen akka gumii miidiyaa keessan hirmaachaa ture. Sana booda carraa yuunivarsiitii naqaqqabee gaafa Finfinnee dhufu namoota aartii wajjin wal quunnamuudhaaf carraan argadhe. Barnoota isaas barachuudhaaf carraan argadhe. Koomedii Finfinnee koofiin kan jedhamu jira. Gara nama 7 wal duukaa. Isaanii wajjin hojii tokko hojjechaa turre. Koomedii waltajjii irratti hojjetamu baay'inaan hojjenneerra. Carraa sanatti fayyadameen immoo fiilmii Afaan Oromoo kanneen akka Gaaddisee fi maasiiwwan irratti diraamaa gaggabaaboo kan TV'tti darbanii fi tiyaatira Afaan Oromoo imala hawwii guddinaa jedhu tokko irratti hirmaadhee hojjechuu danda'eera. Dhiyeenya kana kitaaba kuusaa walaloo kan ta'e Simbirroo Masqalaa jedhamus maxxansiistee uummata biraan ga'uu ishii dubbatteetti shamarreen kun. Gaaddiseen kennaa waa barreessuu, diraamaa fi tiyaatira taphachuu qabdu barnootaan deeggaruuf leenjii gaggabaaboo fudhadheera jette. Yeroo ammaa hojii aartiin cinaatti daldala kompiitaraa fi meeshaalee isaa irratti hirmaachaa akka jirtus dubbatteetti Gaaddiseen. Akkuma baradhee barnoota ikoonomiksii xumuree eebbifameen obboleessi koo hojii kan biraa hojjetaa ture gara daldalaatti seenaa jira ture yeroo sana. Ani immoo hojii barbaacha reefuma bobba'ee maaliif hojjennu yaada jedhu naa kaasee jennaan tole jedhee gargaaruudhaan keessan seenee ergan gara hojii sanaatti seenee immoo baay'een jaalladhe. Sanumarraan amma immoo guddateera. Biraanchii bannee waggaa 2 kun amma erga hojii sana jalqabnee fi biraanchii bannee hojiitti seenaa jirra. Gara fuulduraatti immoo babal'isuudhaaf kaayyeffannee deemaa jirra jechuudha. Fuulduratti hojii gama aartiin jiru kitaabolee barreessuu dabalatee hojiilee biroo hojjechuun hawaasatti dhiyeessuuf karooran qabaa kan jetti shamarreen kun daldala eegalte cimsuun meeshaalee biyya alaatii galchuun daldaltu biyya keessatti oomishuuf hawwii akka qabdus himteetti. Gama aartiitiinis hawaasaaf wanta miira hawaasa keessa jiru aadaa uummata keenyaa kan ta'e caalaatti baasee mul'isuun kaayyoo koodha karaa aartiitiini. Karaa biizinasii immoo dhaabbatni kun bal'atee guddatee akka inni akka biyyaatti osoo hin taane akka addunyaatti illee dorgomaa kan ta'u meeshaa impoortii goonee amma nuun gurguraa jirru kana ofii keenyaan oomishnee haga gabaa biyya keessaas kontirool gochuu dandeenyutti yoo danda'ame immoo gabaa addunyaa irratti dorgomaa akka taanutti karoorfannee deemaa jirra jechuudha. Akka shamarreen kun jettee dhaabbanni daldala kompiitara jiituu kaappitaala birrii 200,000 fi 90,000 eegale. Waggaa 2 keessatti birrii miliyoona 3 ga'eera. Namoota 4f hojii dhaabbiidhaan namoota 23 ammoo hojii yerootiin carraa hojii uumeeraaf jette Gaaddiseen. Gaaddiseen shamarraniifis ergaa qabdu dabarsiteetti. Yeroo hundumaa gara deemuuf shamarraniif dabarsuu barbaadu. Shamarree gatii isaaniif qofaa miidhaan nutti dhufu qorumsi nutti dhufu hedduudha. Amanuu kan danda'u qabnudha. Garuu qorumsi sun qofti galma ga'uu akka nuyi hin dandeenyee fi gahaa miti. Kanaafiyyuu hamma galma keenya bira geenyutti qorumsa naannoo keenya jiran kana moonii bira darbinee dubartii qofaa ta'uu keenya agarsiisuu otoo hin taane dubartii cimtuu ta'uu keenya agarsiisuu akka dandeenyu asumaan wal gargaarree wal wajjin akka hojjennuudhaan dabarsuutu hin darbu. Shamarreen kun hojii daldalaa kana barnootaan deeggaruuf digirii lammaffaa gosa barnootaa biizines adiministireeshiniidhaan hordofaa akka jirtus raadiyoo sagalee Ameerikaatti himteetti. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayidamxoo Finfinneerra.